raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin sannagaa dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashama. Sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa amajjii guyyaa 17 bara 2019 guyyaa irraatiin hiriira barattoota Oromoo mana barnootaa sadarkaa lammeessoo fi qophaa'inaa Amboo fi warraaqsa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu fi mormii duguuginsa sanyii lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa godina Gujii keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuun barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo roobii kaleessaa taasisan ilaalchifnee kan magaalaa Ambootti bilbilee odeeffannee fi Eliyaas Gambeellaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kan godina Gujii ba'aa fi godina Gujii lixaati jechuun tibba kana oduu sabquunnamtiilee garaagaraaf miidiyaalee hawaasummaa irratti deemaa jiru ilaalchifnee gara godina Gujiitti bilbiluudhaan eenyummaa Eliyaas Gambeellaa kan Oromoota Gujii irraa odeeffannee qabannee dhiyaanneerra kan jalqaba irratti isiniif dhiyaatu odeeffannoo guutuu dhimma Eliyaas Gambeellaa irratti Oromtichi godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Oraanuuf kenneedha. Wantiiqii dhugaasaa gulaalaan suur sagalee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Mo'aabuu Baassin afaana jira. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana haa ta'u. Tibba kana kan dhaga'amaa jiru hoogganaan waraana bilisummaa Oromoodha kan zoonii kibbaa godina Gujii ba'aaf lixaa karaa nagaa qabsoo godhuudhaan waamicha abbootiin gadaa Oromoo Gujii taasisan fudhatee galeeraa jedhameetu kan dubbatamu. Haa ta'u malee karaa faallaa kanaa ta'e immoo namni an hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lamaaniiti ka jedhe sun sirrii miti namni akkasiis hin jiru jedhama. Mee maal quba qabdaa? Haalli amma godina Gujii keessa jirus maal akka fakkaatu uummata Oromoo dhageessisi. Namni Eliyaas Gambeellaa jedhamu suni miseensa ABO ta'ee akka hojjetaa ture ni beekama. Garuu dubbachuuf amma hoogganaa Oboonii jedhamu kun Gujii irraa fagaate. Godina Gujii lamaan nama fakkeenyaaf godina Gujii gamana hoogganaan godina Gujii lixaa jiru nama Rabbirraa jedhamu. Rabbirraa. Inni godina Gujii bahaa immoo Jimaaree baa jedhama hoogganaan. Namni amma maqaa ofii himatee ani hoogganaa obbo godina Gujii bahaa ta'e Eliyaas Gambeellaa kan jedhamu sun yaa'u akka miseensaatti hin beekamaa dabballeedha. Kana malee hooggansi biraa inni qabus hin jiru gama biraatiin inni kan irratti hojjetaa ture walqunnamsiistuu. Qunnamsiistuu jechuun isa humna tikaa jedhamu sanii. Waraana hidhatee gara waraanaa seenee hin jiru yaa'u wanni inni hojjetu hojii dippiloomaasii tokko tokko ala keessa deemee waraanaa fi waan tokko tokko sirreessaa ture. Kana malee hoogganaa wanni jedhamu sun hin jiru.
namni kun kanaan qaras godina Gujii Lixaa irratti asii hojjetaa tureera. Bifuma kanaan Eeliyaasiin kun asii gaafa godina Gujii bahaa santi jijjiiramu rakkoo disipiliinii uumee ture. Rakkoo disipiliinii irra mul'ate jennaan asii jijjiiranii gamatti akka hojjetu taasisanii namni kun kanaan garas amala xawalwaallee tokko qaba. Waa'ee kanarraan kan ka'e xiqqoo qoreen itti quufuu dinnaan iddoo kanarraa jijjiirte turte. Achirra darbee deemmoo hoogganaa zoonii Kibbaatii jedhee hoggaa miidiyaa irratti baay'ee waan hin taane haasa'u kun safu. Inni nama tokko yoomiyyuu qabsoo uummanni Oromoo dhiigaanii fidee asiin baase kana namni tokko bakka bu'uu akka hin dandeenye kun hundaafuu isa ta'a. Silaatii dhalataadhuma Oromoo Gujiitii namni kun eessa? Godina Gujii keessaa ammoo bakki dhaloota isaa yoo Oromoo Gujiiti ta'e? Namni kun godina Gujii bahaa keessa dhalate achi jiraataa ture. Namni kun yuunivarsiitii keessa barnootaan gufameera. Barnoota ispoortii barate osoo barnoota sun xumuriin barnoota gadhiisee ba'e achuma dhufeeti kan waraana kanatti makamuu danda'e. Ala keessa deemaa foormiifinoota adda addaa gaazexeer godhaa. Asiin uuboo bira dhaqaa. Asiinis uummata keessa deemaa waan tokko waan akkasiisan xiqqoo nama dhiyaataa ture malee hoggansa biraas hin qabu. Kun ammoo dubbii dhugaarraa fagaattee inni namni tokko ammayannaa waraana bakka bu'ee karaa nagaatiin galeera jedhee yookaan miidiyaa irra bahee haasa'u. Yoo dubbiin kun dhugaa taate egaa galee waraana fi qabatee galuu malee namni tokko galuun inni namni waraana sanuu bakka hin buune fakkeenyaaf dhuguma hoogganaa taate waraana sana isattu bulchaa isattu qindeessaa isattu ijaaraa isattu ajaja. Eega ofii galee waraana sanis galchuu qaba malee nuti gallee irra karaa nagaatiin qabsoofna jedhe namni tokko namni miseensummaa qabu yoo deemee harka mootummaatti kennate kun waan bakka bullee miti. Kun ammas waan fakkaatullee muti kan uummanni godina lamaaniitu hangammaa itti namanne kaaniin immoo waan hojjeteefi seenaan isa gaafata. Qabsoo uummanni dhiigaan fidee kana qeerroo qarreen Oromoo itti wareegame baddaa keessa taa'ee hammaan kana baalan adda addaa nyaachaa hangammaa qabsaa'u inni maqaa san fudhatee hoggaa akkas ta'u kun yeroo gabaabaa keessatti kan qooda isaa kan argamu ta'a. Sun xawalwaalleedha waa'ee isaatti dhiisanii qabsoon itti madeemisa jirti. Kun haalli godina lamaan keessa jiru mootummaan akkuma uummata ajjeesuu fi itti afuufa jira. Amma sanirraan kan dabaru qabeenya uummata hedduun saamamaa jira. Kaan hidhaan darartiin itti jirti. Jaarotii biyyaa namoota hedduu kan akka Gololcha Goobanaa, kan akka Goobana Diidoo, kan akka Duubee Achisii kan jedhamu jaarotii hedduu waraana oboo deeggartanii meeshaa gurguddaa bittanii fi jechuudhaan jaarotii biyyaa jaarotii nagayaa guuranii hidhaniiranii godina Gujii Lixaa keessatti kunoo maasiin isaanii hangammaan tana ijaan hin argine. Nyaata dhugaa dhuftee humna waraanaa sanatti kennitaa isaan ijaan arguu hin danda'amu rakkoo guddatu jira hangammaa namni qabamaara. Amma Oromoonni yookaan maanguddoon Oromoodhaa kan Gujiidhaa jechuu kooti. Warra torbee darbe godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa fi Dugda Daawaa iddoo sana qabamanidha moo eessaa qabaman eessatti immoodha bakki isaan itti hidhamanii jiran meeshaa kanallee uummata Oromoof ifaa godhe. Magaaluma Bulee Horaa keessa jiraatanii jaarotiin kun jaarotii nagayaati. Jaarotii uummanni dhaga'u jaarota uummanni jaalatu. Jaarotiin tuni hojii dhuunfaa isaanii hojjetanii siyaasa bira dalaganuu qabanu yeroo rakkoo kamiifuu uummata cinaa dhaabatanii uummata gorsuu namoota bakka guddaa uummannis qabuuniif buluma horaa keessaa qabamanii isaan sadeenuu hangammaan tana Bulee Horaa keessatti hidhamanii jiranii garuu wanti nama jibbisiisu maatiin isaanii dhaqxee gaafachuu hin dandeettu. Amma fakkeenyaaf jalqaba namni qabame Gololcha Goobanaatii fi Duubee Achisiiti. Goobana Diidoo kan jedhamu hiriyyuma isaaniiti gaaffii deemeennaan maal kan isaan gaafatte jedhaniituma hidhan. Namni hedduun hangammaatti deemee gaafachuuf hin sodaata. Namoota hanga 5-6 ta'an kan gaaffii deemanii achumaan hidhaman. Buluma horaatti hidhamaniiranii maatiin isaanii ilaaluu hin danda'u. Fiixaan isaanii achi dhaqee isaan dubbisuu hin danda'u. Kalee ijoolleen deemte aanan geessitee feennaan akka isin asitti isaan qallabdannu akka isa isaan bashannansiistanu. Amma booda nyaata gaggaarii hoggaa fiddan ofii keessanii nyaattanii fixxu jedhanii ijoollee manaatti deebisanii. Kuni waan nama ajaa'ibu hangammaan tana darartiin itti jirti. Nama dararuu jiran. Dhugaadhumatti gaa Oromtichi godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa irraa dhimma Eliyaas Gambeellaa kan waraana bilisummaa Oromoo kan godina Gujii Lixaaf ba'aati jedhee yeroo ammaatti miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa irratti deemaa jiru ilaalchiftee akkasumas dararaa Oromoota Gujii irratti loltootaaf poolisoota Dooktar Abiyyiin geggeeffamaa jiru irrattis yaada bal'aa uummata Oromoo dhageessifteef guddoon si galatoonfadhaa horii bulee. Ayyee isinis ulfaadhaa horaa bulaa. Egaan odeeffannoo guutuu fi dhugaan eenyummaa Eliyaas Gambeellaa
kan ani hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kan godina Gujii Lixaa fi godina Gujii Ba'aa jechuun miidiyaalee garaagaraaf sabquunnamtii hawaasaa irratti guyyaa lamaan kana deemaa jiru kan Oromtichi magaalaa Bulee Oraa nutti hime kana fakkaata. Kanatti aansuudhaan ammoo hiriira barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammeessoof qophaa'inaa magaalaa Amboo roobii kaleessaa magaalaa Amboo keessatti taasisanii fi warraaqsa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu fi balaaleffannaa duguuginsa sanyii lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaaf Ba'aa keessatti ilmaan Oromoo irratti deemaa jiru ilaalchisuun mormii barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo roobii kaleessaa taasisan irratti kan Oromticha magaalaa Amboo irraa odeeffanne isin dhageessifnaa ammas nu faana tura. Har'a Yuunivarsiitii Amboo keessatti barattoonni Oromoodhaa ajjeechaa Oromoota lixa Oromiyaa irratti lafoof xiyyaaraan deemaa jiru balaaleffatuun sagalee isaanii dhageessisaa akka oolanii fi poolisoonni federaalaa fi raayyaa ittisaa immoo seenee akka barattoota hedduu miidhetu dhaga'ama. Mee maal quba qabda uummata Oromoo dhageessisi? Walitti bu'umsa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru kuni bakka sabaatti waan nu yaaddessee fi dhaabbachuu qaba gaba lamaaniin waan jedhuunidha kan hiriirichi qindaa'ee to'atame. Yuunivarsiitii Amboo keessatti walitti bu'umsi poolisoota federaalaa fi barattoota gidduutti uumamee ture. Kana gidduuttis gaazii imimmaan haga uleedhaa reebuutti dhagaadhaanis lamaanuu akkuma reebaa turanidha. Poolisoota keessaas barattoota keessaas miidhaan walirratti geessisa. Piraatoriin Amboollee akka ba'edha. Egaa amma kan yuunivarsiitii qofatu hin ta'in barattoonni sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa kan magaalaa Amboo isaarra hiriira ba'aniiru jechuudha. Magaaluma Amboo keessatti. Magaaluma Amboo keessatti isaanis kan piraatoriin immoo gara istaadeemiitti qabaniitu ijoollee barattoota isinaa sofsiifnaa dhaabbileen Oromoo sin dhufu mormitootas waan jedhanii kaasanii to'atti qabanii. Garuu dhaabbanni kan biraan hin dhufne kanuma ODP irraa qofadha kan isaanii dhufanii haasofsiisanii sana gidduutti isaan qofa taanaan ijoolleen isaanii ba'an jechuudha. Jalqabaa bakka bu'oonni dhaabota kan adda bilisummaa Oromoos kan biraanis istaadeemiitti akka isaan dhufanii dubbisan jedhanii ijoollee irratti isa booda dhufuu dinnaan ijoolleen cabsitee baatee jechuudha. Gara fuulduraatti maal godhuudha kan isaan yaadan amma barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo isa ta'uu kan qophaa'inaa Amboodhaagaa erga haala kanaan ba'anii. Wanti amma raawwataa jiru kuni uummata Oromootii fi kan yeroo kamii caalaa yaaddoodha. Kanumaafis haala kanaan wanta dhaabbatu natti fakkaatu. Haga nageenya waaraa bu'utti guungummeen jiru kuni mufiin uummataas kanaa ol ta'uutii danda'a. Mee barattoonni Yuunivarsiitii Amboodhaa kan Awwaarooti moo lamaanuu keessatti kan isaan irra hiriira ba'an silaa? Kanneen kaampaasiidha. Astamamma galgala kana haalli magaalaa Amboo. Haalli magaalaa Amboo darbee ijoolleen hidhamaa jiran jira. Kaleessumallee ijoollee lama gaafa qaban argeera. Poolisoonni Oromiyaatu qabee miilitariin kan isaan uffatanii kan Oromiyaati. Waan ta'eef isaanumatu qabaatii jira. Maanni shakkiin abbaa torbee fi waraana bilisummaa Oromoo keessa turta. Asitti jeequmsa kaasuuf yaaddaniitu waan jedhaniidha kan isaan qabani. Egaan akkuma Oromtichi magaalaa Amboo irraa odeeffanne jedhee roobii kaleessaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti barattoonni mana barnootaa qophaa'inaa magaalaa Amboodhaa haala nageenyaa Oromoof Oromiyaa mudataa jiru ilaalchisuudhaan magaalaa Amboo keessatti hiriira yeroo ba'anitti qaamonni bulchiinsaa kan Oppiidoo yookaan Paadaa'oo gara dirree kubbaa miilaa magaalaa Amboo deemaa bakka bu'oonni hooggantoota paartiilee Oromoo hundiyyuu dirree sana irratti dhufnee isin dubbifnaa jechuun barattoota Oromoo kan qophaa'ina magaalaa Amboo gara dirree kubbaa miilaatti erga geggeessanii booda dhumarratti bakka bu'oonni paartiilee Oromoo kan biraan osoo hin argamin warri Paadaa'oo qofti yeroo dubbisuu dhaqanitti barattoonni Oromoo kan qophaa'ina magaalaa Amboodhaa warri Paadaa'oo qofti nun dubbisan jechuun mormanii waltajjii sana dhiisanii kagalan ta'uu isaaniiti kan nutti hime. Dabalataan ammoo barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo ajjeechaa fi saamichi akkasumas duguuginsi sanyii Oromoota kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaa irratti yeroo ammaa loltoota Dr. Abiyyiin geggeeffamaa jiru haa dhaabbatu jechuun waan mormaniif qofaa raayyaan ittisa biyyaaf poolisni federaalaa mooraa itti seenuudhaan boombii mimmaanessuu fi dhaanichamaa barattoota Oromoo irratti raawwatuuf miidhaa jabaanis barattoota mudatu
barattoonni Oromoos aga humna isaanii poolisoota federaalaaf raayyaa ittisa biyyaa Dr. Abiyyi dhaanaa jiran ofirraa ittisuuf yaalii taasisuu isaaniiti kan inni dubbate. Kana qofaas miti saamichaa fi dhaanichi butanii dhabamsiisuun loltoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa kan Dr. Abiyyiin durfamaniin ilmaan Oromoo irratti baatiilee 4 fi 5 darban geggeeffamaa ture yeroo ammaattis daran jabaatee kan itti fufee jiru ta'uusaa odeeffannoo qabnaa wallee gabaabaa tokko isin afeeruudhaan odeeffannoo afeef walitti dachaana turtiin keessan nu faanaa ta'u. mootummaan koloneeffataan Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti Dr. Abiyyiin durfamaa jiru akkuma gannoottan 27 darban duguuginsa sanyii fi saamicha qabeenyaa akkasumas butanii dhabamsiisuu ilmaan Oromoo qareeyyii irratti raawwataa turan daran jabeessuudhaan xayyaaraan Oromoota maccaadhaa guyyaa 3 kareebaa ture. Reebicha xayyaaraan geggeessaa turan sanas tarkaanfii akkasii xayyaaraan hin fudhanne jechuudhaan guyyaa kaleessaa miidiyaa isaaniin waakkataa oolaniiru. Haa ta'u malee sagantaa keenya darbe keessatti gara godina Qellem Wallaggaatti bilbiluudhaan magaalaan Qellem xiyyaara loltoota Dr. Abiyyi rukutamuu fi manni barnootaas xiyyaaraan aleelamuu akkasumas lubbuun baduu fi Oromoonni danuun madaa'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun gochaan ammeenyaa loltoota Dr. Abiyyiin Oromoota lixa Oromiyaa irratti raawwataa ture daran jabaachuun kibxata galgala achuma godina lixa Wallaggaa Haanaa Sayyoonolee magaalaa Dabbasoo keessattis Oromoonni danuun galgala loltoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyiin reebamanii reeffi isaanis daandii irratti
gatamee kabule ta'uu fi kanneen rasaasaan reebaman keessas haati Oromoo ilmoo garaa qabdu ilmoosii waliin ajjeefamuu odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganneen beekuun yoo danda'amu godina Gujii Ba'aa magaalaa Shaakkisoo keessattis roobii kaleessaa Oromoonni danuun loltoota Dr. Abiyyiin reebamaa ooluu fi qabeenyi isaaniis saamamaa ooluu dhageenyeerra. Oromoota roobii kaleessaa amajjii guyyaa 16 bara 2019tti magaalaa Shaakkisoo fi Haanaa Shaakkisoo keessaa saamaman keessaa muraasa kaasuuf Haanaa Shaakkisoo ganda Magaaddootti raayyaan ittisa biyyaa Dr. Abiyyi mana obbo Saafayii Dambii seenuun biiraa hoteela isaanii keessa jiru kan dhugaa oolan kan afis konkolaataa isaaniitti fe'atanii deemuu dukkaana yookaan suuqii isaaniis itti seenanii sukkaara kuntaala 4 fe'achuu achuma Haanaa Shaakkisoo keessaa nama obbo Baqqalaa Waddeessaa jedhamu reebanii mootorsaayikiliin ittiin deemaa jiru caccabsuun mataatti baachisanii magaalaa keessa deemsisuu dabalataanis mana jiraattota magaalaa Shaakkisoo danuu cabsanii maallaqa saamaa ka'oolan ta'uu odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganneen beekuun danda'ameera. Kana qofaas miti magaalota lixa Oromiyaa danuu keessattis Oromoonni reebamaa oolan gariinis achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa oole. Godina Qellem Wallaggaa keessattis gochaan baatilee 4-5 darban geggeeffamaa ture. Yeroo ammaattis kan itti fufee jiru ta'uu isaati. Haala godina Wallagga lixaaf Qellem Wallaggaa keessa jiru odeeffatuuf sababa toorri sarara bilbilaa akkaan ammaatee jiruuf itti milkaa'uu hin dandeenye sagantaa keenya itti aanu keessatti yoo milkoofne haala tibba kana godina lixa Wallaggaaf Qellem Wallaggaa keessatti geggeeffamaa jiru kallattiin Oromootarraa odeeffannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kanarraa harmarratti obbaafneerra turtiin ufaana qabaattaniif oraa bulaa wallee itti aanu sinafeeruun kan agaasinitti dhaammatuan xiiqii dhugaasaati. Mekaetan tutukan agaratina bulukan ada akan kota kofarsa ati sakanduna jerjang akan ni botona jira kabata wajagira lam tumutin sinara kube kubisa jirang abinen samata kesa ajalulu kabundesa ati jamu kabu ate kurkuba bukibate ati damu kasorate dua gara kutate luni manatta kalu deme odolu gara sabula mole bode duni sanolu Garachi duru jirting imi garama kante kana nare kate boni garanu chite ba ku gadi kabate ba za nun tabate sobe unu bakate da barse ko talate emanati mardi se nya chi se ba chi se dan dim deng na gardi se doro mo gorati se lammi kor exise tasba un jamadan ajajabe da barbadang asena kabdi du dike nande bisa kumake le chabari bola tu general wa ko tu se nango tanno ko tu boda ele mo giltu Zamale kumbulo maluku Nola male bilisu mani nufu Zamale kumbulo maluku Lave male lapto vitola nufu Lave male lapto vitola nufu Wallote nyuyungitu Zena goditu argitu Deme hida babotin General tade birru Shukutin ke kamtate Irran sala gajirat ya kanani shurshura koram inani kabu galabata nadurang atan Oromo binjatti idina walin soratti iri gawabole sejenya ba walinu natti undu garab tirtiru kanguma abasin jiru takajiru sittimang adala walim kunguma garab gara sodate tundu kabineta te an Oromo binjatti gantung garagutate Jaballe gara rakang ajijirate tamaka atan Oromo binjadang atu ummata wali illaka akam dubaten kam ni isang adari na dudubisa igni jole Oromo lola ela gajisa takanga azama kasang akalla mesa wa kasang ado bolesa shurshura azarenya tena dura abba mana atalile kerran si chawadole kan talile galata marimana gubatang atirki gubaran jirang anaga jirtu ya bira warki ada bikila kawen kanani birru buda tani mo jirang agodi chago basmiti igodi tirin ni jirti
Leenca jukkii baareentuu seenaa keemeen bituu seenaa keemeen bituu seenaa keemeen bituu. Oza malee kumbuloo maali dhufu loola malee bilisuu maali dhufu. Oza malee kumbuloo maali dhufu laafee malee laftoo fi tola dhufu laafee malee. Jaalalli roobaan yeroo keessanatti miidhaa ragantuun soobaan qeerransa silii Oromoo yaa jiraatu yaa qomoo. Leenca ilbiina kan ololtuu goota murannoo bunni silaan danfituu yoo itti dubbatan malee bilisummaan hin hubtuu yoo itti gubatan malee. Meegaaffiin si gaafadhaa deebiigaa argadda dabbasaa mataa keetii dargis taate wayyaaneen qaruuraan si addeetti. Ataatu kaa yaadeessu lubbuun kee homaan ta'iin bara baraanaa teessu bara baraanaa teessu. Oza malee kumbuloo maali dhufu loola malee bilisuu maali dhufu. Oza malee kumbuloo maali dhufu laafee malee laftoo fi tola dhufu laafee malee. Muka muruu maal godhan ati oodamee raase malee dilma dhalchuun maal godhan ayoo gumaa baase malee tamma ilmi dhalateen gumaa baay'ee raanfate. Nimbeeku waa'ee biyya dhalaan maallaqa riyaa ka'ee tangoota faarsan akka tasbuuna kaasan ati amalaayii kannati seenaan keemba dummati. Loltuu mija barbadan kan akka shaayoo bojan agoota ittafaa kan abiyyaatu nyaateega. Gumaalataa bilaattaa maaliif teessee ilaaltaa hin ooluuf dhalattanii tunduu kaabinoomtanii immoo aduu sodaattanii itaaloo addiisaa jiran maaliif ilaaltu bira. Dabeessiin alatti yoo dhalateen guddatiin tortoraasuun qoofatu gumaa abbaa hin baafatu. Goota waajjiree olii qaaqala wistuu baasu kaata akka dirriba gumaa girnoo badhaabeettuma girnoo badhaabeettuma. Oza malee kumbuloo maali dhufu loola malee bilisuu maali dhufu. Oza malee kumbuloo maali dhufu laafee malee laftoo fi tola dhufu laafee malee laftoo fi tola dhufu. Leenca dasaalee guunjaan adartuu dabbasaa luuchaan marmaartuu tulluuraa gongoo qeerransa ijoollee kaa gongoo qalbila qaqamsa. Nyaanni isaanii gadamsa diina mataarra cabsa kanaaf angoota faarsaa fi asin habuudhaan mana adolla buuni sammanan asiniin du'a qalatee tunuuni dhaqqabate. Mee hubaddaa yaa biraa kanarra maaltu jiran asaara gootaa gammadiin iboonni keediina cabse asaara dabeessaa badii talba'ee mana shamse. Mataa goofaree bilee muddii zinnaaraan maree takka du'arraan oolle gaafan aladdeen bare. Mini duutan anjedhuun utani maali yoon du'een qabsaa hedduu du'een qoonni irbaata rasaasan ati yoon du'e maal abbaasan kana ragaa bambaasa kana ragaa bambaasa. Oza malee